Adaamaata kanatti tole wayii wanti dha. Bakka dhugaadhaan si malaali Oromoo irraa baarsa barbaadde. Inumaa tottolfattee irree barbabbareeddee. Waane fiifoo ammoo baadiyyaa sanirraa hin dhufee magaalaa dhufee akkatti guyyaa sadeen kana dhufeetiin galaa. Jechuudha odoon gammachuu hin qabnetti akkasitti bishaan sanitti achi qajeelchee ilmoo xiqqoo amatti akka. Assalaamu Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkami nagaa? nagaa fayyaadha adda bilaati. Fayyumaanuma jirtanii nagaa qabdanii? Nagaa fayyaadha wallaahi. Guyyaa sadii si nagarre gaarulaan irra leerai. Guyyaa sadeen kana eessa qottee daana duuba mana seenuudhaa qotteet? Guyyaa sadeen kana gaawwayin suufee. Maal suufte gaa akkam? Gaani beeytaa mi'atu akkana caaltee wanti na gootee na boojite. Duuba gaafa sammuu gaabeettee onni maaliin gaasirraa fudhattee duraan gaa olii wanni jettanii. Soqaacarraa dhaabuttee amma akkam sira ammanni akka jeelte yaa'uuni sasseegagaa yaasa kiyya kunnisi. Ilmee isumee xiyyaa kana gaa duraanuu wanti jeetin narra jabaatteeti. Dur kutte gaa'ee gaasirra jabaatteetiin duraanuu gaalmaan dina kana hori. Itoophiyaa dhufnaan maalittiin beeka fooleen na dhoyiteetiin dhufe. Laa yaabon hanaa kan qabaanan baarasiin gaamma kana ittee gaa fira turis beekta. Waan biraatu eessa dhufa booda duraanuu gaa jabaaddeetu sirraa fudde. Ani gaa akkuma gaafa san jabaattetti yaani suufeetiin dhufe ammallee. Waan akkanaa kana jettee nan baarasiin gaammaan tana wayillee loluufillee dafnatti ulfaata gaa beektee fira. Duraanuu jabeenyaan narraa fudhatteemi. Gaasee amma dhugaadha moo natti qoosu jirta? Wayi sittin qoosa. Haadha bilaal kiyyaas. Nan baarasiin gaa'ee waqtiitii akkana jigaa'e. Malee ani fiifuu anaa kan qabaraa dhalaa kana ijaan arguun danda'u. Innillee rakkoo meeqa waa meeqa keessa kunneetiin fiifuu bara. Dhalaan bas akkanumatti ilaaltee waan kana gaa irraa jaalattiin beeku gaa abbaa dhiira dila kana qabu kana. Akkuma gaafa keetii sani gaatu odoo inni qaalimummaa jiru narraan fudhanne. Wayi sun qaadima gaa qaadimaan sagalii kan fuudhu tokkichaa sanii akka sanii gaa inni qaadimaa sagal qabaatu sanuma rabbiin reefi na fuudhe. Yaani gaammaan tanaati wanni jenne ani. Ani gaammaan. Egaa sagaafasii gaawwan kunneenuu gaa isinis maa dabarsitan waan dabarsitanii nutis gaafuma amma alhamdulillah gaa intalti fuudha geesse inninis in heeruma geesse ilmaan dhiirti gaggeesse. Amma booda gaati jaarsa kam goote hoo heerumte biyya? Jaarsa gaafa sayyaanii si na baareessee itti seeneemi. Hay ajaa'iba baara gaafii kanaa miti baritti seennan gaaruma jiraachuudha beektee bultii meeqa lakkaa'urra namni. Amma gaati hin taane. Ni dhiirte? Niitoorkiin akkumatti wanti jajjee. Hayyee. Rakkoo teeknikaati. Yaaboo akkasii miti dhiisi jaarsa kanuma ganamaa wayyaati. Sanuma qabee jabeessi qabadhu siin jaal. Keessa fuula laan ta'e ni argeetu nono akkanumatti baxaraantii beekte. Jabeessi qabadhu laal maqaan nu bada amma namni bayanii kabiraa deebi'anii seerumra tokkichuma duraan heerumte san wajjin hojii irraatti irra bareeda. Dhiise yaani du'aa godhate ammaan tana kabiraatitti. Kabiraa maal kabiraa ta'eeta? An kabiraatitti du'aa siin godhu. An shakkii na keessan fidin ammaan tana jaarsuma har keessanitti deebiin siin jaan jaarsan adda bahu maaltu fideewu? Turee jira gaa jaarsi bar turee bar. Haa turu malee wayii fuudheeree inni ni jiraa mitiifi. Hayi dhiisi boonurraa inni fuudhee jiraasi. Hin fuuneesi. Ayyee. Dhiisi sanuu. Edaa dubbiin kaatu maddeewu. Ati gaa duraaniif kaasa deemtee musteetuma jiraachuuf jirta. Turree jirraami. Ani amma bakki gaa namni fakkii jira waan duraanuu gaa giddiidhaan sirraa fudhadheef jecha Abiraahim amma ogaate achitti argamte ammas shakkiin biraana keessatti dhagamti beekte. Ati amma laaluu dhufte moo ani bara amma naafuun gallee ugaa yaaduma fakkeetu amma naachisu jira. Ati dhiisi. Aboo nama duraan kiinan godhinaan viidiyoollee mammartanii titiiti. Hakuma rabbiinatti maalaan haqa. Amma abbaa bilaalee duraan gaaruu ta'e kana fakkaate. Ta duraanii sunillee jalaa dhabamuu baattu ati addaan turee jira.
Ati waa hundaafuu yaaddeen biyya namaa jirtaa mislaa. Egaa yoo mataa kiyya namaraatti feetan malee waan biraan haasa'inaa jechuu barbaadeeti. Yaani si tuquun feenu garuu ati natu kuumitire way ani egaa inni tuqamnaan anillee tuqamee bar akkasumatti beeke gaare. Egaa kun isinii waa isaa wajjin qofattanii achi onni jettan ammas gawaan duraan shakkii na keessa jirtu. Garammoo ammallee kam jeetin na yaadda jechuu barbaadeeti. Yeroon dhufu sanillee foonummaan na butee dhufee gisan as dhufu garuu beekne guyyaa guyyaa sadeen kanaa viidiyoon seenne maalii fi moodaan sin dubbisne sin ayyamsiisne. Maal jechuun ayyamsiista sila? As dhufuudhaaf gaa. As dhufuu naadidha baga dhufteen dhufin siin ju'an isin rahimaa dhugaadha. Bas dhufi laali galii siin jaa malee. Laali galii siin jaa malee laali egaa ijoolleen teessanillee dhugaadhaa dhuftee. Yaa tukkoon turaree dhufee amma fira deemuun hin ulfaatu xiqqoo taa'eetu man deemale. Deemuu way xiqqoo maaliif tura. Ijoollee yaada beetin deema gaawaarta. Ijoollee yaada beeti. Egaa ijoollee yaadii dhufeeme. Ijoollee gaa yaadni lakki ijoollee ittee keessa booda waan biraa tokko kuttulleen beekon shakkeetiin jira bi. Eessumeen haa deemtu bu'aanaaf ijoolleen ni teenya. Ayyoon la hin deemtu ishiin. Ishiin deemuu qabdu ati deema malee ati amma ijoollee laaltee ga'ee galii. Ishiin haa teessu ijoollee bira ummaan ijoolma bira teessu. Waan fiifoo ammoo baadiyyaa sanirraa hin dhufee magaalaa dhufee akkatti guyyaa sadeen kana xifeetiin galaa waarda. Ajaa'iba! Ati jabduu duraanuu jabduudha amma fagaa wardaan hin jirtu achi. Yaa boodaan nammaraachi nammaan tanaan. Firaanki na garuu jirta taate ani hin beeku garuu nammaraachi na beeku. Mataan gara nagalee duulaa mataan na tuqame biyya sana keessatti biiftuu mataan na tuqee jirti. Ishii jalaan dheeta ilmaanii wajji bishaanitti kajaarsa kiyyaan adda bahuu feen. Ilmaan kiyyaan adda bahuu feen. Jechuudha odoon gammachuu hin qabnetti akkasitti bishaan sanitti achi qajeelchee ilmoo wajjin. Achitti sun wayifachi galee dhalaan takka kalmatti girgirii yaa'ii takka biiniin fidee achi mataan na gara galee sanirraa fayyine jechuu barbaade. San jara rabbiin waliin kaasee maal gootati jidduudhaa bakka kophaa tantee du'aayee si goona. Baran sanitti Oromoon du'aayin irraa gootella du'aayin Oromoodhaa bakkatti dhoottee si cabsite ammaan tana yootilleen Abrahaam biratti nusee Abrahaam bira taa'ee achi wardaa gubaa yoo kajeetu taate ammaan tana dhugatti dhugaadhaan si malaal yoo taate malee nadaran Oromoon laal gubattee biiftufu rabbiin kun olaata biraa jabduu takka itti fidee achii katti walattaashitti jiran jechuu biyya namaa keessa jiru tana keessa. Saniifuu an Abrahaamin gaa'oon firummaadhaan ijoollee laaluuf dhaqxe laali galiin siin caaltuu teenya. Egaa akka walitti illee nunaasii akka walirraa jibbituu turuun xiqqisha turuun barbaada adaamaa dhufee deemuun fadhu. Turtullee bakkuma biraa turi Abrahaam biraa miti Abrahaam biraan turtu. Bakka Abrahaamaa deemuunaaf ijoollee hojii tura. La ijoolleen xiyyeewu akka isaanii tutti dhaqxe nagaan alhamdulillah. Fedhu hammaan tana umaa ijoolleedhaan inuurra illee hin deemtu ishiini. Ishiin hin deemtu. Ishiin hin deemtu. Ajaa'ibaa takka qabdi. La haajaan hin jirtu haajaan gabbuutuuf haajaa ishiin barbaaddu achitti godhuufi qaba abbaan Bilaal. Waan ishiin feetu hundaa'u. Haajaa ishiin barbaaddu san deemee inni ishii ijoollee bira dhiisee deemee fiduufi qaba malee isin walitti isin dhiistee ishiin deemtee fiduu hin qabdu ammaan tana ishiin. Deemate haajaa ishiin qabdu sanatti deemi fidii hoofeeti. Haajaan ta'isiiti yoo xiyyaatu baree waardi. Laa akkasillee taatu caaltuu teenya amma mataa nan oowwisine ammaan tana nan aarsine ammaan tanaati. Hin aartureetilleen haganaaf. Maaliif hin aarrodoon isin bira hin aadee dhugaadha nan beekanuyi hin aarwan hin aarsu takka illee hin jirtu anumaatu beeka jechuudha. Osoo ati jiraatan. Ammaan tana gaa yaani meeqa abbaan Bilaal yoore. Abbaan Bilaal mana fincaanii deemesi gabbe. Jiru. Hayyee amma kophaatee taa'u jirtaati. Inumaa tottolfattee irree babbareeddee inumaa akkatti shaajettee taa'utti jirta. Akka nama ruuza jiru fakkaata. Adaamaa
Daakisen dhufe qilleensi gisanarra boonatti tolte. Harma biraa gaayootti adaamaa feetee gaasitti toltellee gaa rabbiin siyaa baasu kan biraa achiisi ilaalletuma gaawoo nu bira qubatuu feetee isaan gala inshaallah. Inshallah. Gaafa nan gale akkasitti siyaamee dhuftee akkasitti halaasa kan naati ammaan tana galiga. Haa gaa mana bakka biran naa kireessi gaanii achitti hin deebi'u baadiyyaa sanitti ganaa. Ammas mataan saree. Laa kabiraa bar tokko siidaallan jeerma nagaa rabbi aafi dhugaayee fajaarsan fedhu ette adda bee dhiisee fa kajeetu taate. Hindooyyee yoo hin deemne hin deemu. Hindooyyee yoo deemte garuu hin deema. Hindooyyee maal tolitti dhaa godhanii dhuftan ilaaltanii miti reemmaan tanaagaa Biraahimis ilaaltan ijoollees ilaaltanii. Yaadama. Hindooyyee ijoollee ishiiti damuurii dachatti biraa deemte. Dirqamaa bira teessisa ishaan ganaan galutti ishiin biraa deemuu qabdu. Anamma Ibrahimuu nama yoo ishiin Hindooyyeen deemtu malee hin deemu garuu ati. Anamma yoo ishiin achi hin jiraatin isumaa nama garuu yoo ishiin bira jiraatte isallee Amma hindooyyee dubbisiiti hindooyyee yoo ni deemna jettee walii yaana bakka nuti. Eega deema. Ishiin hin deemtuun jeera. Ishiin hin deemtuun jee ishii wal dubbifne ol quba qabna. Ishiin hin deemtu waan ishiin barbaadde ni fidaa inni nuu deeme. Ati maali kana nama fuufeetere ani karaa biraa wanni Dhalaa dhugaa dhalaa irraa kana caaltu teenya narra laalin hin fedhu an dhalumaa. Anu hedduun sirra laale bakka eessumee dubbisee oduuti. Laa maaliif narra laalta bas nu anaatu sirra laaluu qaba ati biyya keessa erga dura Ibraahimii wajjin kiraa dhugaadhaa intala dubriidhaa ni fuudhanii wal jaalataa turtaniif ansi shakka dhugaadha dhugaanaa achi qaqqabuun beeku adiidhan hima dubbii.